Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Tiyaatiiw yeroo baay'ee rifeensa afuun dhumatu yookaan caccabu furmaanni maal jettanii na gaafattanii turtanii viidiyoo kanarratti rifeensi maaliif afuun caccaba akkasumas akka hin caccabnes maal gochuu qabna kan miidhames akkamitti kunuunsuu dandeenya kan jedhu furmaata isinii fayyada jedhu fidee isinii dhufeera. Gara viidiyoon deemuun duratti maatii keenya faaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Rifeensi uumamaan guddachuu hin dhiisu garuu haalaan yoo qabamuu baate waan caccabuuf duwwaa ta'a. Rifeensa sababoota adda addaan caccabaa keessattuu rifeensi fuula duraa jiru salphumatti miidhama. Yeroo tokko rifeensa hedduun caccabaa darbee immoo karaa duubaatiin illee ni caccaba. Kana hoo furmaanni maali kan jedhu na hordofaa mee sababoota fi wantoota of eeggannoo gochuu qabnu haa ilaallu dursa jechuudha. Tokkoffaa irra deddeebnee rifeensa keenya bishaan ho'aa yookaan dhiqannu ta'edha. Rifeensi keenya kan nu jalaa dhumu jechuudha foon isaa. Ho'aan yookaan dhiqannu ta'e bishaan ho'aan sun qabaatii uumamni rifeensa keenya qabu fixuun rifeensa akka goggoguu fi akka caccabu wantoota godhan keessaa tokkodha. Kanaafuu hanga danda'ameen rifeensa keenya bishaan qorraan dhiqachuun ni gorfamaa jechuudha. Bishaan ho'aarra bishaan qorraan yeroo rifeensa keenya dhiqannu hunda bishaan qorraallee yoo dhiqachuu kan baanne kan ta'u bishaan jiddu galeessa baay'ees kan ho'ine baay'ees kan qorrine goone osoo dhiqannee bareedaadha jechuudha. Lammaffaa yeroo mara rifeensa keenya sirriitti xururee kan hidhannu yoo ta'e rifeensi keenya yoo dhahannes ta'e osoo hin dhaatin yeroo hunda salphumatti akka nu qabamu jennee gara duubaa yookiin gara olii sirriitti xururee kan hinu ta'e inni sababoota rifeensa afuu nurraa dhumatan keessaa tokkodha jechuudha. Garuu rifeensa keenya yeroo hunda kan hidhannu yoo ta'e rifeensi fuula duraan waan harkifamuuf rifeensi fuula duraa keenya ni bubuqqaa. Akkasumas hedduu jiruu fi kan duuba jirullee karkaaddaa gochuudhaan akka cicciitu godha. Dabalataan immoo quxuxxirii sirriitti nu qabu yoo dhahannee rifeensa keenya gara duubatti harkifnee yoo kan hinu ta'e rifeensa fuuldura keenya bubuqqisuun rifeensi akka haphatuu fi akka duubaa akka ta'u godha. Kanaafuu rifeensa keenya istaayiloota garaagaraa osoo dhahannee akkasumas guyyaa yoo akkasitti hiinee kan oolchinu ta'e galgala odoo rifeensa keenya gadhiifnee akka inni zanaa jedhu odoo goone bareedaadha. Mana keessattis yeroo hojiirra jiru odoo baay'ee hidhuu baanne odoo akkanumatti gadhiifnee yookaan immoo bakkuma sadiitti yookaan walitti dhodhoofnee haphisnee odoo akkasitti gadhiifnee akkasitti bareedaadha jechuudha. Hanga wuxxir goonee walitti qabne hiinu jechuudha. Sadaffaan immoo yeroo baay'eef shaashii kan hidhannu yoo ta'edha. Shaashiin keessattuu rifeensa fuulduraa wantoota fixan keessaa tokkodha. Kallacha keenya irratti shaashii waan maxxanuuf qilleensa akka haala barbaadeen akka hin seennee fi hin galle godha. Kana waan godhuuf ho'ii fi fuuraan akka jiraatu godha. Argitanii yoo ta'e yeroo nu fuursutti rifeensi keenya ni hoqanna. Kun immoo rifeensi fuuraan jiidhee akkasumas akkuma salphaatti akka bubuqqa'u godha. Kanaafuu haala danda'ameen shaashii osoo hidhachuu baanne dirqama hidhachuu yoo qabaannes yeroo hirribaa shaashiiwwan gingilchaa irraa tolfaman osoo fayyadamne bareedaadha. Rifeensi fuuldura keenya sababoota shaashii hidhachuu rifeensa bubuqqanirraa nu dhorkina jechuudha. Shaashii haphisan uffachuudhaan. Afraffaan immoo keemikaalotaa fi qalamii rifeensaa baay'isnee kan fayyadamnu yoo ta'e qalamii rifeensaa yeroo dibannu yooma san rifeensa keenya nuuf bareechisa. Garuu irra deddeebnee kan fayyadamnu yoo ta'e keemikaalota of keessatti qabatan sanii rifeensa haphisuu fi miidhuu irraan darbee aarrii umrii malee akka nutti bahu nuuf saaxilaa jechuudha. Kan xiyyeeffatan ta'e yeroo qalamii dibannutti rifeensi keenya yeroo baay'ee goggogaa ta'a. Kun immoo rifeensa salphumatti akka caccabu godha. Haa ta'u malee rifeensa keenya yeroo qalamii dibannutti fuuldura rifeensa keenya jalqabnee osoo dibatuu baanne bareedaadha.
yoo kan dibannes yoo ta'e jechuudha gogiinsa irraa dhorkuuf yeroo hunda qabaatiiwwan moisturize godhu dibachuu qabna jechuudha rifeensa keenya kan nu laaffisee jiisee bareechuu jechuudha akkasumas ta'in rifeensi keenya qalamii waan dibamuuf qalamiin sun keemikaalota garagaraa of keessatti waan qabuuf haaluma salphaa rifeensi keenya ni goggoga akkasumas rifeensi immoo yoo goggoge ni bubuqqaa ni caccaba rifeensa keenya nu jalaa miidhaa jechuudha kenna jalaa kaasee buqqee kaasee jechuudha yeroo qalamii dibannutti rifeensa akka biqiluu kan godhu halluu uumamaa isaa seelii gurraacha kan maddisiisu suni keemikaalli nu dibannu sun waan miidhuuf turaa rifeensi fuulduraa keenya akka caccabuu fi aarrii umrii malee akka ba'uu fi akka saaxilamu godha dirqama qalamii dibachuu yoo qabaannes buqqee keenyarraa achi fageessinee dibachuun akka qabnu ni gorsama shanaffaan immoo wiigii yookaan rifeensa artificialii yookaan human hair jennuun sanii yeroo dheeraaf dhahannee kan turre yoo ta'e gogaan keenya uumamaan qaawwota qilleensa galchuu fi baasuu qaba qaawwi kunniin rifeensa haalaan akka guddatu gahee mataa ofii qabanii qaawwi kunniin yeroo rifeensa artificialii yeroo dhahannutti gogaan keenya qilleensa bahuu fi galu akka barbaadetti akka hin sosochoone waan dhorkuuf akka nu fuursuu fi akka nu hooqsisu godha sababa fuuraa fi ukkaanamuun rifeensi keenya yeroo hooqnutti salphumatti akka bubuqqa'uu fi akka caccabu kan godhudha kanaafuu wiigii dhahannee yeroo dheeraaf osoo ofirra tursiisuu baannee bareedaadha akkasumas wiigii yeroo baay'ee osoo fayyadamnu baannee bareeda afaan immoo ho'i yoo itti baay'atu yookaan rifeensa fuulduraa laaffisuuf jecha yookaan immoo afoon caccabaa kan caccabisan dhosuuf jecha ibidda irra deddeemnee yookaan laaffisnu yoo ta'e ibiddi qabaatii uumamaa rifeensa keenya waan fixuuf haphisuuf waan ta'eef rifeensi fuulduraa keenya rifeensa akka kaawwanii humna hin qabu kanaafu salphumatti akka caccabuu fi bubuqqa'u ta'a jechuudha kanaafu osoo irra deddeebinee ibiddaan osoo fayyadamu baannee afoo dhosuuf jecha osoo ibidda baay'ee itti godhu baannee bareedaadha torbaffaan rifeensi yeroo goggogutti rifeensi akka asii olitti isinitti ibsetti sababoota garagaraan goggoguu danda'a rifeensi yoo goggogee immoo salphumatti akka caccabu ta'a kanaafuu rifeensa moisturize kan godhanii fi buqqee sammuu keenya kan jiisan qabaatiiwwan nu barbaachisan jechuudha qabaatiiwwan akka baay'eetu jira moisturize kan godhan jechuu qabaatiiwwan fufurdaa jechuudha kan akkasii fayyadamuun rifeensa keenya laaffifachuu ni dandeenya rifeensa akkuma salphaatti hin caccabnee fi akka laafu wantoota nuuf godhan isiniif haa himu jechuudha na hordofa kan rifeensa nuuf laaffisan mana keessatti jechuudha wantoota kanneen haa ilaallu tokkoffaa killee fi maayoniiziidha maayoniiziin ta'ee killeen of keessatti qabaatii baay'ee of keessatti kan qabatanidha maayoniiziin uumamaan salphumatti buqqee sammuu keenya keessa seenuun nuuf jiisa killeen immoo rifeensa laaffisuuf halluu uumamaa isaa eeguuf salphumatti akka hin caccabne nuuf godha sababa rifeensi keenya qabaatii moisturize dhabu rifeensi keenya waan nu jalaa caccabuuf kanaafuu wantoota akkana kanneen fayyadamuudhaan rifeensi keenya kan nu jalaan caccabne gochuu ni dandeenya jechuudha kana rifeensa keenya jalaa kaasnee osoo sirriitti dibannee moisturize nuuf godha akka laafus nu fayyada akka hin caccabne akkasumas akka guddatus nu fayyada jechuudha haalli fayyadamiinsi isaa killee lamaa fi maayoniizii sinii tokko lamaanuu sirriitti walitti makuudha rifeensa jalaa kaasee hanga qaccee dibachuudha sanaan booda suuta jennee maasaajii godhuudha keessattuu rifeensa afoo keenya ciccite sanniin jechuudha sanaan booda peestaaliin marree sa'a tokkoof tursiisnee dhiqachuudha hanga rifeensi keenya bakkeetti deebuutti guyyaa 15 al takka yeroo rifeensi keenya dhiqannutti osoo tiriitmentii kana fayyadamne bu'aa guddaa irraa arganna itti fayyadamaati ilaala biraa immoo vitaamin E'dha shampootti dhiqannu keessatti vitaamin E itti gochuudhaan dhiqachuudha jechuudha sababni isaas shaampuuwwan tokko
amala rifeensa goggosuu fi jabeessuu of keessaa qabani. Kun immoo rifeensa keenya salphumatti akka caccabu wantoota godhan keessaa tokkodha. Qulqullina rifeensa keenya eeguuf immoo dirqama shaampoon nu barbaachisa. Viitaaminni rifeensa keenyaaf ta'ee gogaa keenyaaf akka hin goggognee fi akka laafuu fi kan gargaarudha. Kanaaf immoo shaampoo yeroo tokko itti dhiqannu keessatti viitaamin E takka osoo itti goone saniin booda waliin mannee osoo dhiqanneeni bareedaadha. Yookaan immoo viitaaminii immoo haala dhangala'aatiin kan jiru san yoo arganne immoo isa maankaa shaayii tokkotti goone walitti makuudhaan achi akka yeroo hundumatti rifeensa keenya dhiqannutti jechuudha shaampoo saniin dhiqachuudha. Kunis sababa gogiinsa shaampoodhaan irraa kan ka'e kan rifeensi keenya akka hin goggognee fi akka cululuqu nuuf taasisa. Kana viitaamin E guddina rifeensaa waan saffisiisuuf rifeensa fuulduraa miidhanuuf yeroo gabaabaa keessatti bu'aa bareedaa akka argannu nuuf taasisa. Kan biraa immoo hot oil treatmentidha. Kana asiin dura viidiyoo tokko irratti isinitti himeera. Hot oil treatment rifeensa keenyaaf ta'ee rifeensa afuu caccabeef baay'ee tokko bareedaadha. Kan akka coconut oil, zayita zayituunaa, almond oil, castor oil fi kan kana fakkaatan xiqqoo isnee osoo buqqee keenya dibannee yookaan bakkee nu jala caccabisan dibannee akkuma salphatti buqqee keenya keessa waan nu seenee jiisuuf rifeensa keenya moisturaayizii waan godhuuf akka rifeensi hin caccabne nu fayyada jechuudha. Hot oil treatmentiin haalli fayyadamiinsi isaa zayita tokko yookaan lama ho'isnee walitti makuudhaan ho'isne jechuu osoo sirriitti nu ho'isin jechuudha. Sanaan booda rifeensa keenya addaan qoonnee sirriitti dibachuudha. Kan nu gargaaru seelota rifeensa keenya jala jiran akka kakaasuu fi akka zanaa jedhan nuuf gargaara jechuudha. Maasaajii erga gooneen booda peestaalii itti goonee sa'a tokko tursiisnee dhiqachuudha. Kunis peestaalii itti hidhachuun kun kan nu fayyadu zayitiin gara keessaa akka sirriitti nu galuu fi istiimii akka nuuf godhu nu fayyada jechuudha. Tiriitmentii kana rifeensa keenya osoo hin dhiqatiin dura sa'aatii tokko dibannee ofirra tursiisnee osoo dhiqannee bareedaadha. Yoo xiqqaate guyyaa 15 keessatti rifeensa keenya yeroo dhiqannu osoo fayyadamnee bareedaadha jechuudha. Isinitti dheeresse hadha dhiifama. Viidiyoon har'aa kana fakkaata akka waa irraa argattan abdiin qaba. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaatti.